ريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا بي بي سي أفان أوروموت نولين ترا Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa kallattiin isin bira ga'u amma eegalee jira. Qabiyyeen irraa soneeffannee abbaa gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni 14 fantaalleetti akkamiin ajjeefaman. እነዚህ ሰዎች አቅማቸው በጉልበታቸው አይደለም እዚህ የደረሱት jarri kuni humna isaaniin dandeettii isaaniin miti kanas ga'an. Ministeera raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa olaanaa hojii ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Baacaa Dabalee dhimma waraana TPLF wajjiniin gaggeeffamaa jiru irratti BBC wajjiniin turtii taasisan. دحري تليفون تدواوي لمستزراربو وابكل تخفيلهم أبا قد حويسو وابتسنا سرعات الجامز نقرهم 14 سبات قتلهم oduu odeeffannoo biroos qabnaa hirphaa gammachuu siniifanneessa ammatu muraatti nu hordofaa. Gaanfa Afrikaatti yoo xiqqaate namoonni miliyoona 26 ol ta'an soorata argachuudhaaf qabsootti jiru. Kunis baha Afrikaatti itti fufinsaan roobni gaan waqtii isaatti dhabamuurraa madde. Gogiinsi kaaba Keeniyaa harka caalaa Soomaaliyaa fi kibba Itoophiyaatti amma wala keessa bara itti aanutti akka cimeetti fufu raagame. Kunis lubbu qabeeyyii kan yaaddesse yoo ta'u horsiisee bultoonni horii isaanii harka 70 dhumachuu himatu. Eeliyaas Mulugeetaa gabaasa soneesse qaba. Bulchiinsa Waajjir gama kibbaan raqeeloowwanii kan re'ootaa akkasumas kan saattawwaallee otoo nafin lafa ciciisa. Bakki kun iddoowwan hongeen miidhaman keessaa isa hamaadha. Asitti eelli gogeera. Kanaanis biqiltuu magariisa ta'e arguun rakkisaadha. Aangawoonni naannichaa akka nutti himanitti qabeenya loonii keessaa harka 70 kan ta'uu fi re'oonni parsantaa 60 waan nyaatan dhabuun dheebichaan yookaan dhibeen du'aniiru. Kana jechuunis beelladoonni miiliyoonatti lakkaa'amanii fi jireenyi hawaasa horsiisee bulaa itti hirkatu ji'a tokko keessatti dhabamaniiru. Waan akkasii takka argee hin beeku jedhu maanguddoon ganna 66 obbo Ibrahim. Gogiinsi kun ji'oota 9 dabraniif adeemaa ture. Loon 150 qaba ture. Hedduun du'anii amma garuu 30 qofatu hafe. Isaan hafaniyyuu guddoo kan dadhabanidha. Re'ootas 400 ta'an qaban ture. Kanuma argitu muraasa kanatu hafe jedhan obbo Ibrahim. Biyyi ollaa Somaaliyaas sababuma hongee kanaan labsii yeroo ariifachiisaa namoomaa labsiteetti. Akka ogeeyyiin jedhanitti sababa jijjiirama qilleensaatiin gogiinsaa fi lolaan haala hin baramneen irra deddeebiin mudachaa jira. Naannichi waggaa 3f walitti aansuun rooba gahaa hin arganne. Kanaanis namoonni miiliyoona 26 ta'an nyaata argachuuf guddoo rakkataniiru. Barattaanu keessa waqtii roobaa bitootessaa haga caamsaa jiru keessatti roobni haphachuu waan maluuf lakkoofsi kun ni dabala jedhamee eegama. Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Hoogganaan waraana Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ce'umsa biyyattii akka gargaaruuf waamicha dhiyeesse. Fonqolchi mootummaa waraanaan hoogganame baatee onkoloolessaa keessa mootummaa ce'umsaa fi ministeera muummee biyyattii aangoo irraa buusee ture. Ittaanaan pirezidaantii Sudaan kibbaa Riek Machar waraanni waloo osoo hin ijaaramiin dura filannoon gaggeeffamu jechuun akeekachiisan. Baatii darbe keessa pirezidaantiin biyyattii Salva Kiir filannoon pirezidaantummaa bara 2023 keessa akka gaggeeffamu himanii turan. Moozaambiikitti namoonni 4 maanguddoo ganna 70 gubanii ajjeesuun himataman. Namoonni 4 kunneen maanguddoo fannisanii gubuun kan ajjeesan falfaltuudha jedhanii turan. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Awurooppaan gara abjuu wal waraanuutti deebi'uu dandeessi jechuudhaan akeekachiisan. Konferensii nageenyaa Awurooppaa Siwiidinitti taa'ame irratti Laavrov humni waraanaa neetoo gara bahaatti akka hin bal'anne dhaabsuudhaaf waliigaltee dhimma nageenyaa Awurooppaa haaraa mormanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qaban isaan kana turan.
Abbaan gadaa Karrayyuu dabalatee namoonni 14 jilarra turan humnoota nageenyaa mootummaan ajjeefamu jiraataan aanaa Fantaallee obboleessi jalaa ajjeefame tokko BBCtti himan. Biiroon Kominikeeshinii Oromiyaa gama isaatiin abbaan gadaa Karrayyuu shororkeessaa shaneetiin ajjeefamanii jechuun ibsa baase. Ajjechaan kun kan raawwatame naannoo uummanni Karrayyuu sirna gadaatti gaggeeffatuu fi bakka warri aangoo gadaa harkaa qabu qubatanii jiranitti ta'uu jiraataan naannichaa obboleessi jalaa ajjeefamee fi maqaan isaa akka dhaamu hin feene tokko ni dubbatu. Maaltu ta'e jedhee gaafadheera. Gochi aanaa Fantaalleetti kan raawwate kun guyyaan eeggadda naannoo uummanni Karrayyuudhaa sirna gadaa itti gaggeeffatu warri gadaadhaa godaanee bakka mootummaa jedhamtu qubatanii sirna gadaadhaa achitti tuutti warri gadaa aangoo harkaa qabu walitti qabamanii achi jiraatu. Waraanni mootummaadhaa dhufee marse. Sa'aatii meeqatti? Tilmaaman toora sa'a 6 guyyaa. Ni marsee san boodanii erga naannoo gabalaan akkuma beekamu bakka isaan naanna'anii dhufanitti akkuma isaan naanna'anitti irra naanna'anii marsanii. Sana booda waraanni mootummaa erga iddoo seene boodan kabaja warra mootummaatii fi warra mootummaa ta'anii itti cal'isanii. Nama 41 nama dhiira ilmoo dhiiraa kan taate nama dhiira ta'e nama iddoo san keessa yeroo nama 41 walitti qabanii achumatti tumuu jalqabanii achumatti akka ajjeesanillee itti himanii achumatti erga humnaa ol uleedhaan dhaananiin booda ulee jabduu tumaniin booda achi kaasanii yeroo dheeraa hooggantoonni mootummaa namoonni garaagaraa walitti bilbilanii wal yaamanii makiinaan dhufee irratti mari'atanii marii dheeraa hin ajjeefnu erga mari'atanii boodan ni ajjeefnaa erga murteessan boodan nama kana kaasanii bakka lamatti qoodanii namoota gurguddoo namoota beekamoo fi namoota abbaa shinnaa san sirna gadaa keessatti abbaa shinnaa kan abbaa bokkuu abbaa gadaa tuutti gadarra jirtu sun mataa itti dhaabbattee deemtu irraa jalqabee warreen korma hidhan jedhanii warreen sirna gadaa kan keessatti aangoo olaanoo qaban korma hidhanii isaan dabalatee namoota kana dabalatee namoota 14 ajjeefame. Bakka kamitti kan isaan lubbuun isaanii darbe? Bakkee lubbuun isaanii itti darbe namoota lubbuun isaanii darbe san dhagaa aannollee dhagaa gurraacha san karaa naannoo iddoo rabbii jedhamtu. Naannoo sanitti naqanii achitti lubbuu isaanii dabarsanii. Akkamittiin adda baasuu dandeessan waraana mootummaa ta'uu isaanii? Uffanni isaanii uummata poolisii humna addaa Oromiyaa kana ijoolleen. Sa'aatii meeqatti kan isaan ajjeesan guyyaadha moo halkan? Halkan namoota 16 keessaa namni lamaa yeroo qawween isaan qawwee itti dhukaasuu eegalan isaan jalaa uummata jalaa dukkana waan ta'eef uummata jalaa miliqanii baanii jiru namni lama. Maaliif ajjeesan sitti fakkaata? Sababni ajjeesaniif akka isaan jiranitti naannoo aanaa Fantaalleetii fi naannoo aanaa Afaarii fi uummata naannoo Amaaraa naannoo karaa Bulgaa jedhamu kanatti torbanuma dabre kana keessa lolli qaama mootummaatii fi qaama hin beekamneetiin naannoo daangarratti ta'ee ture. Bakkee namni isaan uummata fuudhanii fixantu naannoo Boosatii wal daangessa. Maanguddoonni kun qooda qabu waraana sana keessatti hirmaataniiru yeroo sana? Humaatuun qaban isaan warra gadaa dubar waa'ee yeroo lolli kun hawaasa keessatti fe'ee warri gadaadhaa dhaqee lola san irratti hirmaatu. Kanaaf warri gadaadhaa sirna gadaa gaggeessuudhaan ala dhimma hawaasummaa biyyaa nagaa biyyaa eeguudhaan ala lola biyya keessatti biyya Karrayyuu keessatti lolli akka gahee homaatu hin taphatu. Namni kun nama siyaasa gaggeessu hin taane nama jiraataa isaan beekan qaamni mootummaadhaa beeku tokko hin beekudha waan taateef qaama siyaasa isaan siyaasa isaaniitiif tolfatuudhaaf shanee finne yaanii godhan osoo hin taane hawaasa jiraataa warra abbaa gadaatu dhume abbaa gadaatu jalaa dhume Karrayyuu guutuu keessaa namni mataa yaamu dhume uummanni addunyaanis kan uummata Karrayyuutiif beeku qabdu kanaa jechuudha. Obboleessa kiyya tokko kan du'e amma nama kana keessa kan jiru toora sa'aatii 9 fi naannoo kanatti reeffi argamte odoo fuudhamin irraa nama dhoorgee halkan keessaa toora sa'aatii 5tti reeffi sudhachiisa'e namni kun bineensa nyaatamee jira kun allaattiidhaan ija isaanii allaattiin keessaa guurtee kun bineensi isaanii qaama isaanii walakkaa nyaatee jira. Foonii isaan ija isaanii kaan allaatti nyaate luka isaanii kaan waraabessi nyaate achi makiina fuune. Mootummaan naannoo Oromiyaa gama isaatiin abbaa gadaa Karrayyuu shororkeessaa 5 ajjeefamanii jechuun ibsa baaseera. Ajjechaa mudate kanarratti dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaatiin
Abbaa gadaa naannichaa dabalatee namoonni 23 humnoota mootummaa biyya bulchuun ajjeefaman jechuun tiwutara gubbaatti barreessan. Gara qabiyyee sattaanutti yoo ceenu ministeera raayyaa ittisa biyyaatti qindeessaa olaanaan hojii ijaarsa raayyaa ittisa biyyaa kan ta'an Leetanaal Jeneraal Baacaa Dabalee dhimma waraana humnoota TPLF wajjiniin godhamu irratti gaaffiif deebii addatti BBC wajjiniin godhan irratti ministeera muummee Abiy Ahmed adda waraanaatti imaluun isaanii humna loltuu hedduu dabalee jedhan. Leetanaal Jeneraal Baacaan waraana kaaba biyyattiitti adeemaa jiru irratti BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Gama adda waraanaan haalli amma jiru maal fakkaataa jennee gaafachuun eegalle. ወያኔ ያደራጀው ሰራዊት አዲስ አበባን ይዛለው በሚል ሂሳብ ወይም አዲስ አበባ waraanni TPLF ijaare Finfinnee galee Itoophiyaan diga jechuun hanga Shawaa Kaabaatti galuun isaanii beekama. Ofirraa ittisuudhaan dadhabsiisuuf sana booda deebisnee waraanuu qajeelfama jedhuun humna kana ji'a tokko guutuuf ittisaa turre. Deebisnee waraanuuf haalota nu dandeessan yeroo ittisaa turre kanatti qophii taasifneerra. Tibbana haleeluun tarkaanfii fudhanneerra. Tarkaanfii kanaanis diina Shawaa Kaabaa keessa ture deebisnee aariineerra. Gaashanaa, Kibba Walloo, warra Iluu akkasumas bahan ammoo Cifraa darbuun karaa guddaa irraan gara baatiitti kan jirus akkasuma. Dasee fi Kombolchaas waluma wajjin qabatamu tilmaama jedhu qaba. ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጦር ግንባር ዋናም አርገሜ ኩን ሚኒስትር ሙሜ አብይ ሆጂ ኢሳኒ ኢድሌ ኢሳኒ ገር አደ ወራናት ይመሉ ኢሳኒ ወጅን ወልቀበታ ኦፍ ኮርስ ይያዛል በደንብ ነው የሚያዘው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኤየ ወልቀበታ ሚኒስትር ሙሜ ገረ ሰነ ደሙን ኢሳኒ ሁምና ሎልቱ ባየ ደበሌ ቶኮ ኢሳን ቡልቻ ብያት akkasumas baay'ee kan jaallatamanii fi kabajamanidha. Hojjetaa jabaa uummata kan jaallatanii fi guddaa fi xiqqaa osoo hin jedhin kan kabajan tahuu isaanii namni hamilee qabu kamuu kan isaan hin jaallanne hin jiru. Loltoota keenya birattis baay'ee jaallatamuudha. Dirree waraanaatti ammoo namni akkas kabajnuu fi jaallannu yeroo dhufu ni mararsiifanna. Lammaffaa ammoo miiratti gaafatamummaa fi hamilee hojii dabaleera. Dandeettii gaggeessummaa fi dhiibbaa uumuu isaanii injifannoon tibban argame akka dhufu godheera. ከትግራይ አማጽያን ዘንድ የተሰጠ መግለጫ አለ ዛሬ ፍንጭልቶታ ትግራይ ራስ ጋ ኢብሲ ከነሜ ጅራ ኩኒስ በኬወን ናኖ አማራት ቀበኔ ቱሬ ተርሲሙፍ ጀቸ ገዲስኔ ባኔራ ከንጀዱ ኢስናሞ ወራና ነገዲስፍኔ ጀተን ከነረት ያድን ከሰን ማል ምን እንድሉ ነው የሚፈልገው ከዚህ በላይ እነዚህ ሰዎች አቅማቸው በጉልበታቸው አይደለም እዚህ የደረሱት ከነጫላ ማላከ ጀነን ኤገመሬ jarri kuni humna isaaniin dandeettii isaaniin miti kanas ga'an humnaa fi dandeettii namoota isaan erganiinidha. Kanaafuu gooftota isaanii gammachiisuuf maal jedhu ree tokko sakan lammata immoo isaan Finfinnee galuuf guyyoota osoo hin taane sa'aatii lakkaa'aa turan. Miidiyaaleen akka BBC, CNN fi kaani Finfinneen marfamteetti galuuf jedhu jedhanii gabaasaniiru. BBC ግን አላስተላለፈም። BBCን garuu akkas jedheen dabarsine. ያው ናቸው ታያቸው ለማንኛውም ግን tokkuma jarritti dhiise. Maalumaafuu jarri kun mo'amneeti jechuun danda'an. Gaafa waa'een marii ka'u mootummaan hin jiru waraanichi dhumeeraa eenyu waliin marii goona jedhaniiru. Amma karaa isaan hin eegne haleellaan jabaan gaafa isaan mudatu dubbachuu kan danda'an kana qofaadha. Maarree maaliif ibsa barreeffamaan baasan? Maaliif akka duraanii tsaadiqaan yookaan namoonni isaanii as ba'anii ibsan kennan? Jiraachuu isaaniyyuu na shakkisiisa. Yookiin ammoo sana gochuus qaanaaniiti. በቀጣይ ቀናት እስከ ደሴ እንሄዳለን የሚል ሐሳቦትን ገልጸውልኛል። ጉዮታ ዱፈን ኬሰ ገረ ደሴ አከ ኢመልተን ኑፍ ኢምተኒቱ ገረ መቀሌ ኢመሉፎ ከሮረ ቀብዱ እኛ እዚህ እንቆማለን አንልንም። ወታደራዊ ሁኔታው har'a gara gooda buttee finnee jira. Eliyaas Mulgeetaa qophicha qopheessee jira. Hirphaa gammachuu isiniif dhiyeesseera. Torban gaarii qabaadhaa. Nagaatti bulaa.